Gilgaala 1.5 Gaaffii tokkoffaan kipha tuutota armaan gadii barbaadi. Kipha isaanii barbaadna jechuudha. Kipha tuutota isaan kana. Kan A kana, kan B immoo tuunni isaa kana. Kipha isaan waliin qaban barbaadna. Kana jechuun kipha A kipha B barbaadnaa jechuudha. Yeroo kana maal goona? 0 as jira, asis ni jira. Tokko asis ni jira, asis ni jira. Itti aansuudhaan 5 asis ni jira, asis ni jira. Kanaafuu 0 0 tokko 5 kipni isaa kanadha jechuudha. A kipha B maal ta'a? 0 tokko 5. Isatti aanu immoo tuunni A kana, tuunni B kana. Kanaafuu A kipha B yeroo barbaadnu Aan as jira, asis ni jira. Baan asis jira, asis ni jira. Tokko as ni jira, asis ni jira. Maal ta'a? A B fi tokkodha jechuudha. Kipni A kipha B maal ta'a? A B tokkodha jechuudha. Caarra kan jiru immoo tuunni A kana, tuunni B kana. A kipha B yeroo barbaadnu maanni Baan as jira, asis ni jira. Een asis jira, asis ni jira. Maal ta'a jechuudha? Isaanuma kana ta'a jechuudha. Eenyu? B fi E ta'a jechuudha. B fi E ta'a. Daarra kan jiru immoo tuuta A kana nuu kenneeti jira. Kana jechuun xaan miseensa maaliti? Miseensa lakkoofsa lakkaawwiiti. Xaan lakkoofsa kobxii irra xiqqaa 7. Asitti xaa isheen kun gaa maal bakka nuu buuseera? Asitti jechuudha. Maal nuu ibsa? Lakkoofsa lakkaawwii ta'uu isaati jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa kobxii irra xiqqaa 7 ta'an tarreessina. A jechuudha. Maal ta'a? Lakkoofsa kobxii 2 3 5. Baan immoo baarra kan jiru immoo ishii kana qabadhaa. Aarra kan jiru jechuudha. 2 3 5dha. Baarra kan jiru immoo yaan miseensa maaliti? Miseensa lakkoofsa lakkaawwiiti. Asitti yaan lakkoofsa guutuu irra xiqqaa 7ti. Kanaafuu guutuu kan ta'e maal goona? Baan immoo jechuudha. Baan immoo tuunni B jechuudha. 2 4 6. 2 4 6. Kanadha jechuudha. Kan A maal ture? Aan walqixa tuunni A jechuudha. 2 3 5 ture. Kanaafuu asirraa kipha isaa yeroo barbaadnu kipni isaa maal ta'a jechuudha? A kipha B maal ta'a? 2 ta'a jechuudha. Maaliif? Lamni asis jira, as keessas jira.
Kiphasaa yeroo barbaannu jechuudha. Gaaffii lammaffaa. Makoo tuutota armaan gadii barbaadi. Makoo isaa barbaanna jechuudha. Kana maal gootu? Walitti makuudhaan keessu. Kana jechuun A makoo ba. A makoo ba. Yeroo tarreessitan A makoo ba ma tarreessinu. A makoo ba. Ishiin kun mallattoo makooti jechuudha. Kanaafuu maal ta'a? Asii ishiin kun 0 as jira. 0 tokko lamni asis jira. As keessa hin jiru. Haaluma tokko barreessinaa jechuudha. Bakka lama yoo jiraate yeroo makoo barreessinu tuuta A keessas tuuta B keessas yoo jiraate 0 jechuudha. Tokkos bakka lama waan jiruuf maal goona? Al tokko qofa barreessina yeroo makoo barreessinu. Kanaafuu al tokko qofa kan nuti barreessinu jechuudha. 0s tokkos as lamni jira. 2 3 4 eessaa fuune? Asii fuune jechuudha. Baarraa 3 eessaa fuune? Baarraa fuune 5 bakka lamayyuu jira. Asis jira. Maal goona? 5 si'a lama hin barreessinu jechuudha. Akkasitti hin barreessinu. Al tokko qofa barreessina 5. 6 7 kana ta'a jechuudha. A makoo baan 0 1 2 3 4 5 6 7 ta'a jechuudha. Asirrattis baarra kan jiru yoo hojjennu A makoo baa yeroo hojjennu maal goona? A baa caa isaan kana barreessineerra. Tokko osoo hin dursin 0 haa barreessinu. 0 tokko caas barreessineerra waan ta'eef caa haa barreessinu asii. Caa barreessineerra. As barreessineerra jechuudha asii. Kanaafuu maal tafe? 2 tafe. A makoo baa yeroo barreessinu maal ta'a jechuudha? A baa caa 0 tokko 2 ta'a jechuudha. A makoo baa yeroo barreessinu. Caarra kan jiru immoo yeroo hojjennu A makoo baa maal ta'a? A baa abbaa caa daa tokko 2 3 4 5 akkasiin barreessinaa jechuudha. A makoo baa kanarratti A baa caa daa tokko 2 3 4 5 jechuudhaan barreessina. Daarra kan jiru immoo asitti xaan miseensa ishii kana nutti agarsiisaa jechuudha. Kana jechuun ishiin kun maal akka taate nutti agarsiisa. Asirrattis yaan kun maal akka ta'e asii ishii kana nutti agarsiisa. Kana jechuun yaan miseensa lakkoofsa lakkaawwiitii jechuu isaati asitti yeroo akkasitti nuuf ibsu. Kanaafuu asitti tuunni kan A jechuudha. Maal ta'a? Xaan lakkoofsa qobxii irra xiqqaa 7 jedha. Lakkoofsa qobxii irra xiqqaa 7 yeroo tarreessinu 2 3 5 ta'a. Baarra kan jiru immoo kan yaan lakkoofsa guutuu irra xiqqaa 7. Inni immoo maal ta'a?
lama, afur, ja'a. As keessaa makoo isaa yeroo barreessinu maal ta'a jechuudha? Asirraa A makoo baa yeroo barreessinu A makoo baa maal ta'a? Lama, sadii, afur, shan, jaha ta'a jechuudha. Maaliif yeroo walitti maknu lama bakka lamaanuu jira, lama bakka lamaanuu ni jira. Maal goona? Tokko qofa barreessina bakka lama yoo jiraate. Yeroo walitti maknee barreessinu tokko qofa barreessina. Yeroo kana egaa A makoo baa maal ta'a? Lama, sadii, afur, shan, jaha ta'a jechuudha. Gaaffii sadaffaan A fi B'n tuutota lakkoofsota yoo ta'an hiboonni armaan gadii dhugaa yookiin soba ta'uu murteessi jedha. Arra kan jiru maal jedhaa? Yoo A'n cita tuuta baa ta'e A makoo B'n wal qixa baa ta'aa jedha. Kun maanni dhugaadha jechuudha. Dhugaadha kun. Dhugaadha. Maaliif akka dhugaa ta'e mee waliin haa ilaallu. Asirratti tuuta baa maal haa jennu? Tokko, lama, A, tokko, lama, sadii, A, baa haa jennu. A immoo tuuta A immoo jechuudha. Tokko, lama haa jennu. Asirratti A'n cita tuuta baati akkuma argitan jechuudha. Maaliif tuunni A jechuudha. S keessatti kan inni argamu baa keessatti. Kanaafuu baa keessaati kan inni citee dhufe jechuudha A'n. Kanaafuu A'n cita tuuta baati asirratti akkuma argitan. Kanaafuu egaa asirratti A'n cita tuuta baatii jenneerra. Yoo ta'e jedha. A makoo B'n wal qixa baadhaa jedha. Dhugaa ta'uusaa waliin ilaalla. A makoo baa walitti haa maknu. A makoo baa yeroo waliin maknu maal ta'a? A makoo baa. Kana walitti maktu jechuudha isa kanaaf isa kana. Maal argattu? Baa argattu jechuudha. Maaliif? Irra deebinee hin barreessinu jechuudha. Yeroo walitti maknu al tokko qofa barreessina miti akkuma dura isiniin jedhe. Tokko, lama, sadii, A, baa ta'a. Asitti tokko asis jira, asis jira. Asis jira, asis jira. Lamni asis jira bakka lamaanuu jechuudha. Tokko bakka lamaanuu ni jira. Isaan kana al tokko qofa barreessina egaa makoo keessatti. Kanaafuu makoon isaa wal qixa maal ta'e? Maal nuu kenne jechuudha? Baa nuu kenne jechuudha. Baan immoo maanni? Tokko, lama, sadii, A, baadha jechuudha. Tuutichi. Miseensi tuuta sanaa jechuudha. Inni immoo A makoo baa faana wal qixa. Kanaafuu hibni keenya asitti dhugaadha jechuudha. Baarra kan jiru immoo yoo ilaallu yoo A makoo B'n tuuta duwwaa ta'e jechuudha. Tuuta duwwaa ta'e A'nis B'nis wal qixa jedha. Kana jechuun tuuta duwwaadha jechuudha. A'nis B'nis tuuta duwwaadha. Kun dhugaadha. Kana jechuun A'nis tuuta hin qabu, B'nis tuuta hin qabu jechuudha. Tuuta duwwaa walitti makta maal argattu? Tuutama duwwaadha. Kanaafuu A'nis tuuta duwwaadha, B'nis tuuta duwwaadha. Wanti walitti makamu hin jiru jechuudha kana jechuun. Caarra kan jiru immoo yoo A'n cita tuuta baa ta'e kiphaa B'n wal qixa A ta'a. Kun maallaa dhugaadha jechuudha. Fakkeenya fudhannee haa ilaallu. Fakkeenyaaf B'dhaan maal haa jennu? A, baa, caa, daa haa jennu. A'dhaan immoo A, caa haa jennu. Asirratti egaa A'n cita tuuta maaliiti? A'n cita tuuta baadha asirratti akkuma argitan jechuudha. A fi Caan
eessa keessaa citeeti kan ba'e tuuta baa keessaati jechuudha. A kipha baa immoo akka wal qixa A ta'e ilaalla jechuudha. A kipha baa maalirratti kan inni kibni isaa jechuudha. Kipha inni waliif qabu jechuudha. Kan inni waliin qabu tokko A irratti waliin qaba, tokko C irratti waliin qaba. A'n asis jira kipha isaa jechuudha. C'aan asis jira. Kanaafuu A kipha baa maal ta'a? Maal ta'a jechuudha? A fi C'dha jechuudha. Kanaafuu A fi C'aan immoo eenyu faana wal qixana? A kipha baa A C'dha mitiire? A C'aan immoo eenyudha? Miseensi eenyu faana wal fakkaate? A faana wal fakkaate. Akkuma argitan tuunni A maal qaba? A fi C qaba jechuudha. Kanaafuu dhugaadha jechuudha kun. Daarra kan jiru immoo yoo A'n kipha baa wal qixa tuuta duwwaa ta'e A wal qixa baa wal qixa tuuta duwwaa ta'a jedha. Kun maali? Soba jechuudha. Soba. Akkamitti akka soba ta'e haa ilaallu. Fakkeenyaaf haa fudhannu tuuta A haa fudhannu. Tuuta A'n maal haa jennu? A, baa, C haa fudhannu. Tuuta baa immoo 1, 2, 3 haa fudhannu. Isaan kun kipha waliif qabu? Kipha waliif hin qaban. Kipha waliif hin qaban taanaan kibni isaanii tuuta duwwaadha jechuudha. Kibni isaanii tuuta duwwaa jechuun immoo A fi B'n tuuta duwwaa miti jechuudha. Tuuta duwwaadha ree tuunni kun A fi B'n. A'ni tuuta duwwaa miti akkuma argitan miseensa 3 qabayyuu. B'nis tuuta duwwaa miti miseensa 3 qabayyuu. Kibni isaa tuuta duwwaa jechuun kibni tuutota kana lamaanii A fi B tuuta duwwaa jechuun A fi B'n tuuta duwwaa ta'u jechuu miti. Kana jechuun kan ittiin wal fakkaatan hin jiru jechuudha malee A'nis B'nis tuuta duwwaa jechuudha miti jechuudha. Kanaafidha kan inni soba ta'e. Eerra kan jiru immoo yoo A'n kipha baa wal qixa tuuta duwwaa ta'e A'n cita tuuta baa ta'aadha. Kun maali? Soba jechuudha. Maaliifii kan ittiin wal fakkaatu iyyuu waan hin jirreef A'n cita tuuta baa ta'uu hin danda'u jechuudha. Fakkeenya yoo ilaalle A'dhaan A, B, C haa jennuuni. B'dhaan immoo 1, 2, 3 D, E haa jennu. A'n kipha baa maal ta'a asirratti? Wal qixa tuuta duwwaa ta'a. Maaliifii kan ittiin wal fakkaatan jira as keessa? Hin jiru. Tuuta duwwaa ta'a jechuudha. A kipha baa. Amma egaa A'n kipha baa maal ta'eera? Tuuta duwwaa ta'eera. A'n cita tuuta baa bakka itti ta'u jira asitti? Hin jiru jechuudha. A'n cita tuuta baa. A'n as keessaa A'n tuuta A kana yoo ilaaltan A, B, C qaba. As keessa A, B, C'aan jira? Hin jiru. A'n hin jiru, B'n hin jiru, C'aan hin jiru. Kanaafuu A'n cita tuuta baa hin ta'u jechuudha. Faarra kan jiru immoo tuuta A kamiifiyyuu A'n kipha tuuta duwwaa wal qixa A ta'a. Kunoo maali? Soba ta'a jechuudha. Fakkeenya haala ilaallu tuuta tokko tuuta duwwaa haa jennu. Tuuta duwwaa jennu.
Aadhaan A, B, tokko, lama, sadii qaba. Tuutni wayii immoo tuutni duwwaan ni jira. Aan kipha tuuta duwwaa walqixa A ta'a. Tuutni inni kunoo silaa tuuta duwwaadhayyuu edda kamitti kan inni kipha waliif qabaachuu danda'u hin jiruu jechuudha. A ta'uu hin danda'u. Kanaafuu kun sobadha jechuudha. Gaarra kan jiru immoo ilaallu tuuta A kamiifiyyuu A makoo tuuta duwwaa walqixa A. Kun maallaa dhugaadha jechuudha. Fakkeenyaaf Aadhaan maal haa jennu tuuta A jechuudha. Tokko, lama, sadii, afur, shan haa jennu. Tuuta duwwaa tokko ni jira. Tuuta duwwaa jechuudha. Isa yeroo walitti maknu makoo isaa jechuudha. Maal ta'a? Yeroo walitti maknu lakkoofsa maal arganna? Isaan kan argannaa jechuudha. Tuuta kanuma A arganna. Inni sun tuuta duwwaa waan ta'eefiyyuu waan walitti maknu hin qabnu jechuudha. Kanaafuu deebisneetuma A argannaa jechuudha. Aan immoo eenyudha? Tokko, lama, sadii, afur, shan ta'a jechuudha. Kanaafuu inni kun dhugaadha jechuudha. Dhugaadha inni kun. Har'a kan jiru immoo yoo ilaallu tuuta A kamiifuu A kipha A walqixa A ta'a. Kun maanni dhugaadha jechuudha. Akkamitti fakkeenyaa fudhannu? Tuuta A maal haa jennu? Tuuta A 5, 6, 7 haa jennu. 5, 6, 7 haa jennu. Isuma kana jechuudha. Irra deebinee barreessinu 5, 6, 7. Kana egaa A kipha A jedha. Aan kipha A kipha kan isaan ittiin wal kiphaan jechuudha. Kan isaan ittiin wal fakkaatan. A kipha Aati. Maaliin wal fakkaatu? 5, 6, 7 wal fakkaatu. Kipha isaaniiti jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha? Deebi'eetuma A nuu kennaa jechuudha. Aan kunoo 5, 6, 7. Kanaafuu kun maaldha? Dhugaadha jechuudha. Gaaffii arfaffaan baay'ina tuuta A 30, baay'inni tuuta B 15 fi baay'inni tuuta A kipha B walqixa 10 yoo ta'an jedha. Baay'ina A makoo B barbaanna egaa. Meeqa ta'a jedha. Kan isa kanaati kan nuti barbaannu. Kamiin barbaanna? Baay'inni tuuta A makoo B walqixa maal ta'a? Baay'ina tuuta A ida'uu baay'ina tuuta B hir'isuu meeqaati? Baay'ina A kipha B ta'a. Kanaafuu asitti baay'inni tuuta A meeqa? Walqixa jenna. 30 ida'uu baay'ina tuuta B 15. A kipha B immoo meeqadha? Baay'inni isaa hir'isuu 10 jenna. Kanaafuu baay'inni A makoo B meeqadha? Walqixa jettu. Kana yeroo walitti hidhaatan meeqa argattu? Ishiif kana yeroo walitti hidhaatan 45 irraa 10. Kanaafuu meeqa argattu? 35. Kanaafuu baay'inni A makoo B
meeqadha? 35 ta'a jechuudha. Baay'ina kan tuuta A meeqa? 20. Kan tuuta B 30. Baay'ina A makoo B 40 nuu kennee jira yoo ta'an jedha. Baay'ina A kipha B maal ta'aadha? Asitti meeqa arganne? Ishii kana 55 arganne miti? Kan isa kanaa barbaanna amma. Kanaafuu foormulaan keenya egaa maa inni? A makoo kana jechuun baay'ina jechuudha. Baay'ina A makoo B wal qixa meeqa? A makoo B wal qixa baay'ina A ida'uu baay'ina tuuta B ida'uu ishii kana jechuun baay'ina tuuta A jechuudha. Ishii kana jechuun kun immoo baay'ina A makoo B jechuudha. Kun immoo baay'ina tuuta A ida'uu baay'ina tuuta B hir'isuu baay'ina A kipha B'ti. Amma kan barbaadnu maali? Ishii kana barbaanna. Kana jechuun baay'ina A kipha B barbaanna. Maal goona? Ishii kana meeqa qabna? Ishii kana 40 nuu kennee jira asitti kunoo. 40 jenna. 40 wal qixa kan isa kanaa meeqa? 20 nuu kennee jira. 20 kunoo asitti jechuudha. 20 ida'uu isa kanaa meeqa nuu kennee? Hambaa jechuudha. Wantoota B baay'ina isaa 30 nuu kennee jira. Baay'ina A kipha B kan barbaannu isa kamna? Isa kanadha jechuudha. Maal goona? 40 wal qixa meeqa kun? 50 ta'a. Walitti hir'isuu meeqaati? Baay'ina A kipha B akkas ta'a jechuudha. Sana booda 50 achi dabarsina. Yeroo 50 achi dabarsuun negatiivaan darbaa jechuudha. Kanaafuu negatiiva 50 ida'uu 40 wal qixa negatiiva baay'ina A kipha B jenna. Ishii kana qabadhaa negatiina isa kana balleesseen waan ani hojjedhuuf jechuudha. Maal ta'e? Negatiiva 50 ida'uu 40 wal qixa negatiiva baay'ina A kipha B. Ishiin kun meeqa taati? Negatiiva 10 taati. Wal qixa negatiiva A kipha B. Sana booda gama lamaaniin negatiivaaf hirtu. Negatiivaan balleessitu. Asitti negatiivaan baddaa. Sana booda maaltu nu hafa? 10 wal qixa baay'ina A kipha B. Kanaafuu baay'inni A kipha B meeqadha? 10dha jechuudha. Kanaafuu meeqa arganne? Asitti 10 ta'a. Viidiyoo itti aanuun daanaa veenii kan jedhu kan waliin ilaalu ta'a. Haga sanatti nagaan naa tura.